abdii qabadhaabad if yaadar nam tolchin sammuun sobu fakkiin taaneen halkuu gaddu agartuu biroo ifa geessu rabbii wajjin wal faalleessu halkan guyyaa jechuun mormu ati nam hayyoon dhabu. Tuta wadai vani da hundi keessanuu bakka jirtanitti nagaan keenya isin haadha qabu isin jenna. Egaa arraan tana sagantaa ajaa'ibaa fi viidiyoo ajaa'ibaa kan nama kofalchiisan kan nama bohaarsan isiniif qabannee dhufnee jira. Egaa isinis wanni nuuf gootan chaanala keenya subscribe godhuudhaan share godhuudhaan saayiboottan keessan khabiraatiin illee gahaa laayikii nuuf godhaa koomentii yaada keessan godhaa nuuf raabsaa isiniin jenna. Viidiyoo keenya wajjin koflaa taphadhaa gammadaa isiniin jenna. Gara viidiyoo keenyaa isin dabarsina. Ayee jalqaba irratti maqaa kee? Maqaan koo Yaanaan Naanjaani. Ayee Yaanaan gaafiin dura namaan wal jaalachuu turte. Namni ati wal jaalachuu turteen kun hedduu wal jaalatan garuu si fuudhuuf deema. Osoo si fuudhuuf deemu namni biraa jidduutti akka carraa ta'ee biyya alaarraa si dhufee warra keessan dhufate. Isaan keessaa kamitti heeruma? Diaspora musanii ni heeruma. Duraan ka jaalachuu turte sana? Sandan taasaati fa'a. Maqaa kee jedhan? Ayi Obbaanaadhaan jaama. Ayee gaafiin tiyya jalqaba irratti namni ati jaalattu yookaan namni wal jaalachuu jirtan si biraa yoo nama biraa jaalatte nama biraatti hojii yoo agarte maal godhuu dandeessa? Ani yeroo sanitti waan takkallee bakka godhuu dadhabullee taatu fuula haaraa agarsiisee dabruudhaatu na gammachiise. Jechuun akkanuma cal jettee ma agarsiistee bira dabarta? Bakka falli biraa waan godhuu danda'u waan hin jirreef. Maqaa keetiin meenu jalqaba? Ayee maqaan kiyya Magarsaaf Jibbaaniin jaama. Ayee Solee Magarsaa gaafiin tiyya durarratti nama jaalattu yoonii fi nama wal jaalachuu turtan jechuudha. Nama biraatti wajjin yoo karaatti agarte maal goote? An namni niin jaaladhu nama biraatti wajjin yoo karaatti kan hin argu ta'e tagizee saniitiif humaa rakkoon qabu. Gizee takka yoon hin arge rakkoon qabu. Tagizee deddeebii keessa immoo an qoradhee mistira kana yoon isirraa barbaadde dhalaan takka dhiira hedduuf dhalatte waan ta'eef an firraa harkaan irraa kaasuu qabaan jira. Akkanumatti harka irraa kaafta? Bakka maaliif ni beektaa? Adeemsa keessa qoradhee yoo ka isiin gamasiitiin naa galuu dide yaannummaan sii tuqa. Saninumaa jaalalatiyaa sin qabdu jaalalaas hin beektu hin jaalan dhiira lakkaa'u. Ayee Filsan nama wal jaalachuu turtan hedduu wal jaalatan si fuudhuufis deema. Kana hedduu akka carraa ta'ee namni biyya alaatii dhufe. Garuu dhufee warra keessan dhufatee si fuudhuudhaaf gaafate isaan keessaa kamitti heerumtaati? Kan duraan jaalattu. Diaspora kanu. Nayyamte. Maqaa kiyyoo himuu baattee bareedaadha maaliif jennaan sooshaal miidiyaa irraa waan ta'eef jecha akkanuma gaaffii yoo na gaafatte dasna jaa. Jechuun namoota si baruu qaba jechuudha. Okay maqaa lafaa osoo hin taane eega sooshaal miidiyaa irra na gaafatte kanuma sooshaal miidiyaatiin siif hima. BB Love yookaan Birra Breaking Love naan jaa. Nama jaalalaati. Eeti nama jaalala hatattamaa sanuu. Hayyee tole nutis gaaffii teenya tajalqabnuun tajaalalaa ta'uu danda'a. Mee namni ati jaalattu namni wal jaalachuu ni turtan osoo ati hin beekin akka maleetti nama biraatii wajjin yoo agarte waan yaadin yoo agarte maal godhuu dandeessa? Wanti inni godhuu danda'u namni kun nama hojii dhalatee nama hojii jiraachuu isaa qoftiin naaf gahaa miti. Waan ta'e hubachuu dadhabee garuu itti dhiisuun naaf mala. Akkanuma cal jettee itti dhiifta? Cal jiyoon itti hin dhiifne dubbii bade. Akka itti mee dubbiin akka baddeetee yaadda? Dubbiin akka itti baddu. Nillo leon inje khaw areetiin deemoon inje namni kun ilma haboosii obboleessasii maal ta'uu danda'a. Friendisi khaw emergency raaf khaayatti faate garuu na biro gaarufte ilma maarree khiyyaati jettee na shawwoo dandeessanii buusii shawwoodamee bira qotu. Dura maqaa kee jira? Ogaa dhuftu amma bira dhufte dhufteessa. Birqaanee munaa kun saamii qabni maqas tura. Angazaa jaatiif sirriitti dalaga. Chiboota jimaadhaan jala dhaqabdatis. Jimaadhaan dhaqabdaa? Mee gaaffii dura nama jaalattu nama wal jaalatanii yoo nama wajjin karatti agarte maal godhu? Namaan jaaladhu akkumaan ijjati jedhame ittiin dhabe maqaaf dura. Bakka akkanumatti dhiistee dandeechuudha? Gaaffiin itti aantu garaagarummaan Appilii fi iPhone maal? Appil jechuun kan nyaadamu iPhone jechuun ammoo kan akka bilbilaatti itti fayyadamtu jechuudha. Bilbila jechuudha iPhone jechuun. Garaagarummaan isaanii kana?
garaagarummaan isaanii haawaan yaadamu haawaan kan fayyadamu waan ta'eef. Ayee jalqaba irratti maqaa kee. Maqaan kiyya Naanaatti jedhama. Ayee Naanaatti gaafii jalqaba nama wal jaalachuu ni turtan jaalachuu turte jechuudha. Si fuudhuudhaaf yaada qaba. Namni biraa akka carraa ta'e jidduun dhufee diyaaspooraa biyya alaarraa dhufee warra keessan dhufatee gaafata. Isaan keessaa kamitti heerumta? Kan mana jaallate saniin heeruma. Ka duraan jaalachuu ture. Dubooree. Kaanii ariita. Kaanis dirqama deemuu qaba carraa sammuu qaba ture. Garaagarummaan aappilii fi aayifoon maal? Aappil qarshii 15 ni jira. Garuu ammaas aappilii fi aayifoon eega itteefu hara moobaayil gisee deebine. Aappilii fi aayifoon aayicoomaa aayilafee fi kana kanaa jira. Isaan kun hedduudha bakka takka gisee wali qaban. Moobaayil taaniitii akkasitti bakka takkatti uumamanii iskiriina irraa uumamanii jechuudha. Akkasitti aappil aayifoon aayicooma giseenne aayilafeenis ni jirti. Bakka kan kana fakkaata. Aayifoonin jiru. Aayifoonis ni jira. Aayilafeenis ni jira. Aayicoomnis ni jira. Ayee tole garaagarummaan aappilii fi aayifoon maal? Garaagarummaan aappilii fi aayifoon. Aappil kan nyaatan. Aayifoon garuu bilbila. Garaagarummaan isaa kana. Garaagarummaan isaa kana? Akkaati beekti? Hangaan hin beekutti ni jira aappiliis dawwalatanii kan nyaatanis ni jira. Osoo dawwalashii jirtu yoo beeltisu dhufte gama takka irraa hangushta aappilisa yoo ilaalte footoo hangushaa qaba. Saayibeettuu wali cimaa kan wajjin jiraachuu turtan yoo diidee si garagalee maal godha? Ammaa akka waan rafu jiruuti inni. Jechuun ati maal godhan jechuudha? Si garagalee maal godha? Oh shit jeetu. Maqaa keeti. Maqaan kiyya Timaajee Najjaad. Gaafii jalqaba nama wal jaalattuun tokko jechuudha. Nama wal jaalattuun si fuudhallee jedhee yaadee jiru tokko osoo akka tasaa ta'e biyya alaarraa jechuudha diyaasporaan tokko dhufee warra keessan bira dhufee gaafate kamitti heerumne? An garuu namaan itti jaaladhutti namana gingi yoo warra keenya nama san didanii kanii fi ati namumaan nuti si jaalanneef kan najaanis waa warra keenya jee dirqama godhuu danda'a. Jechuun diyaasporaan kun yoo dhufee gaafate sanumatti heerumtaa jechuudha. An garuu namaan jaaladhe sana heerumuu fadha waan warra keenya ta'e waan warra keenya jiru malee fadhu jee. Isa san warra keessan qabalaan ati ni qabalte? Waan warra keenya godhe ilmaan godhaa.